saba isaa wajjin galee kakuu Waaqayyoo Noah wajjin galee yeroo tokko sin barsiisee dha yaada. Kakuu Noah wajjin, kakuu Musee wajjin, kakuu Abrahaamii wajjin, kakuu Adaamii wajjin, Adaamii wajjin kakuu galee Waaqayyoo Noah wajjin galeera. Akkasuma immoo Moses Musee wajjin galeera. Nation of God's nations warra saba Waaqayyoo ta'an Israa'el wajjin galeera. Dhumarratti immoo karaa Yesuus Kiristoos biyya lafaa hundumaadhaaf kakuu galee kakuuwwan gurguddaa 5tu jira. Kakuuwwan inni dhumaa kakuu dhiigaati. Kakuu Yesuus Kiristoos nu galameedha. Kakuun kun hin shaaramu. Kakuun kun hin ka'u. Macaafa qulqulluurratti yeroo dubbistan Deuteronomii isa jiru 20 keessa lakkoofsa 5 boqonnaa 5 dubbisaa isiniin jedheera sila isa jalqabaatiif isa kakuudhaaf immoo Aksodosii yookaan immoo seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 23 seera ba'uu boqonnaa 21 lakkoofsa 23 achirratti yeroo dubbistanii Waaqayyo kakuu galee saba isaatiif Waaqayyo kakuu galeef kakuu Waaqayyo kun hin jijjiiramu. Waaqayyo yommuu namaa kakatu maqaa isaatti namaa kakata. Isin ammoo boloota koo bakkoota garaagaraa haalota garaagaraa keessa jiraachuu dandeessu. Kakuu Waaqayyo garuu isin biraan hafu. Bara hundumaa isin hordofa. Nama biraan hafu kakuu Waaqayyo. Warra kakuu isaa eeganiif, warra kakicha eeganiif, warra akka isaatti jiraataniif yeroo hundumaa dubbiin Waaqayyo isaan hordofa. Galanni Yesuus Kiristoos haa ta'u. Kakuudha. Isa dhumaa priestly code jedhama. Kakuu Waaqayyo lubummaadhaaf galeefidha. Koodii lubummaa. Ijoollee Aaroniif warra gadda isinitti dubbadhu kutaa tokkoffaa keessatti waa'ee Aaron yommuu Aaronii waame Aaronii dhanna dhiqee ijoollee isaaf dhanna dhiqeetu Museen waan isaan nyaatan qullaa iddoo isin hojjettan qullaa kana booda hojiin keessan qullaa isin kan addaan baatanidha jedheetu adda baase Waaqayyoof. Priestly jechuun lubummaa jechuudha. Priest jechuun priest koodii dhagaa. Koodii lubummaa, koodii qulqullaa'uu. Abbaan ergaa Phexros maal jedhaa? Isinii hundumtuu luboota mana qulqullummaati jedha. Isin warra luba baatanidha jedha. Luba jechuun nama birmaduu ta'e jechuudha. Nama gatiin irra hin jirre. Nama Waaqayyo waa adda ba'e. Birmadaa kan adda baafame jechuudha. Egaa koodiiwwan seeronni seera kanatu jira. As keessa adeemaa jechuudha. Hundumaa waan hundumaa fiddanii yoo ilaaltan as keessa gaggalaa jechuudha. Warroonni kuni akka kaataagoriitti jiru macaafa qulqulluu keessa seera Waaqayyooti yommuu jedhu. Bu'aa abboommii isaa eeguun Waaqayyoof jiraachuu keessaa argamu isiniifan dubbisa. Darbeen jira tokko tokkoon egaa booda yeroo ilaalaa deemnu nu ifaa deema waan jechaa jiru kun. Bu'aa abboommii isaa eeguudhaan Waaqayyoof jiraachuu keessaa argamu. Bu'aa abboommii isaa eeguun Waaqayyoof jiraachuu jechuu dandeessu. Bokkaa nan dubbisa. Bokkaan yeroo isaatti isiniif roobaa. Bokkaa yeroo isaatti argattu. Macaafa kana keessatti lakkoofsa 4 jira. Seera lootaa boqonnaa 26 lakkoofsa 4 jira. Lafti barakata isiniif kenna. Muktii ija isiniif godhata. Wanta nyaachuu barbaaddan in qabaattu. Biyya keessan keessa nagaatti hin jiraattu. Biyyicha keessatti nagaan isiniif hin bu'a. Wanti isin sodaachisu hin jiru. Ani bineensa hamaa biyyicha keessaa nan balleessa. Billaan biyya keessanitti hin dhufu. Jiinota keessan irratti moo'ichaan argattu. Ani gara keessan nan ilaala. Akka hortanii baay'attan nan godha. Kakuun isinii wajjin gale nan cimsa. Dilbii ol kaawwattan hin nyaattu. Midhaan haaraas hin qabaattu. Ani iddoon buufata koo isin gidduu akka ta'u nan godha. Ani Waaqayyo keessan nan ta'a. Isin saba koo hin taatu. Inni garbummaa biyya Gibxii jalaa isin baase Waaqayyoon keessan ana. Ameen. Haleluuyaa. Kunoga seerri Waaqayyoof abboomamuu keessaa argamu bu'aan Waaqayyoof abboomamu seera Waaqayyoof jiraachuu kana fida. Yommuu Waaqayyoof jiraattan kanatu isin irratti taa'aa jedhe Waaqayyo. Bu'aan abboomamuu diduu immoo jedha. Iddoo kanarratti isa kana dubbiseen dhaaba isa booda hin kadhannaa walii wajjin. Bu'aan abboomamuu diduu fi abboommii Waaqayyoo cabsuun fiduu
bu'aan abboomamuu diduu fi abboommi waaqayyo cabsuu fi seera waaqayyo irra daddarbuun fiduu Lewwota boqonnaa 26 lakkoofsa 14 hanga 41tti jira. Dhukkuboota garaagaraa, dhukkuba sombaa, dhukkuba dhanna gubaa, dhukkuba agartuu, dhukkuba gogaa, dhukkuboota hedduutu jira gaadhan. Dhukkubi kamiyyuu abaarsaa ta'uu isaatu mul'ata asirratti. Waaqayyo irraa galagaluun dhibeewwan garaagaraa fiduu akka danda'u kallattiidhaan ifatti sagalee waaqayyo lafa kaa'a. Kanaaf waaqayyo humna kana nurra harkutu. Waaqayyo abboomamuu diduun egaa jireenya namaa maal godha? Dikriis godha. Jireenyi namaa akka inni muduqu godha. Waaqayyoof jiraachuun garuu eebboota gararraatti jiran kana fida. Waaqayyoof jiraattanii abboommi isaa keessa jiraachuun isiniif haa ta'u. Itti fufeen dubbisa. Qabeenya keessan hormatu isin duraa nyaata. Lafti keessan midhaan isiniif hin baasu. Humni keessan akkasumaan lafatti bada. Bineensonni caakkaa ijoollee keessan hin nyaatu. Lakkoofsi keessan xinnaachaa hin adeema. Hin nyaattu garuu hin quuftan. Reeffi keessan bakkee keessa hin tuulama. Mandarri keessan hin ona jedha. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Kun abboommi waaqayyoo fi jiraachuu dadhabuutu kana fida. Bu'aa abboommi waaqayyoo diduuti. Yommuu waaqayyoof hin jiraanne namni bara akkasii keessa lixaa adeema. Gooftaan Yesuus nu haa gargaaru. Dhukkuboota garaagaraa qabeenyi keenya ormi nyaachuu, lafti keenya midhaan baasuu diduu, bineensonni caakkaa ijoollee keenya nyaachuu, lakkoofsi keenya xinnaachuu, waan nyaannu dhabuu, reeffi ijoollee keenya, firoota keenya saba warra waaqayyooti kan waaqayyooti jedhamanii bakkee keessa tuulamu, mandarrii ooluu waaqayyo namaa oolchu. Araara kadhachuu qabna egaa. Egaa obboloota koo yommuun kutaa kana dubbisu kanatu jira. Bara kana nu gidduu kanatu jira. Waan lafa keenya irra waan saba keenya gidduu jirudha kun. Waan biyya diidaa miti. Waan namaan galle miti. Har'as biyya keenya keessatti taateewwan kun ta'aa jira. Macaafni qulqulluu maal jedha waa'ee bara kana? Bara kana macaafa qulqulluu wajjin yeroo wal bira qabnu attamitti ilaaluu dandeenya inni jedhu isa kana egaa. Kunoo kana nutti sagalee waaqayyo. Reeffi namoota bakkee irra tuulameedha. Bara kana miti kan namni waloo waallachuu dadhabe. Bara kana miti kan namni qotee midhaan isaa irra maasii isaa irra galfachuu dadhabe. Bara kana miti namni midhaan qabadhee gumbii isaa keessaa hammaaree nyaachuu kan inni dadhabe. Maaddii dhiyeeffatee maaddii isaa irraa butamee kan inni ijoollee isaa wajjin maaddii isaa irratti illee nyaachuu hin dandeenye. Dhiyeeffatee illee boqottee nyaachuu kan hin dandeenye baratta miti. Bara kana macaafni qulqulluu waan biraa miti. Bara dhukkubaati miti barri kun. Dhukkuba. Bara dhukkubaa fakkaata. Namoonni baay'een dhukkubatu abboonni, daa'immoonni, namni ni guddaa inni xiqqaan waa'ee dhukkubaa haasa'a. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin seera isaatti deebinee fayyuun nuuf haa ta'u. Karaa isaatti deebinee fayyinni nuuf haa ta'u. Araara nuuf haa godhu Waaqayyo. Nagaan Yesuus Kiristoos nurratti baay'atu. Nagaan nuuf haa deebi'u. Obboloota kun dhugaan isinitti hima. Barumsa kana gurratti qabdanii yoo dhaggeeffattan bu'aa waan baay'ee keessaa argachuu dandeessu. Jalqaba hamma dhumaatti wal duukaa deemuu qabdu sagalee kana duukaa. Lixxanii hin bayinaa. Jalqaba hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa. Seera Waaqayyoo fi aggaammii isaa faana isaa yommuu hordofnu eebbannoo hordofa. Yommuu faana isaa miisgoonu sagalee Waaqayyoo yommuu dagannu warroota kanatu ijoollee Waaqayyooti warra jedhaman argata. Kanatu namarratti raawwatama. Eeggaddaa yeroo darbees ni kaaseen ture. Phexroosii dubbii hafuuraa isaa xummaan keessa hin jirree akkuma ijoollee naannarraa maal godha? Har'aa dubbii Waaqayyoo barbaada. Dubbii Waaqayyoo dheebodhaa jedhee dubbata. Dheebodhaa dubbii Waaqayyoo. Dubbiin Waaqayyoo bishaan caalaa dheebuu nama baasa. Dubbiin Waaqayyoo nyaata caalaa beela nama baasa. Dubbiin Waaqayyoo abdii namaa laata obboloota tokko. Haaleluuyaa. Abdii argadhaa isinis. Humna argadhaa isinis. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Kan isin keessa akka malee du'u hin argamin. Kan iyyoomu hin argamin. Kan reeffi isaa karaa irratti argamu hin argamin. Kan mandarri isaa oolu nu keessa hin jiraatin. Waaqayyo biyya keenyattis haa araaramu. Waaqayyo dhaloota keenya kanattis haa araaramu. Waaqayyo bara keenya kanattis haa araaramu. Ormi qabeenya keenya akka hin nyaannetti Waaqayyo sagalee kana nutti dubbata. Dafqitaniitu dafqa keessan qabaattoodha sagalee Waaqayyo. Obboloota koo yeroo ammaa namni hin dadhabaa hin hojjetaa garuu rakkoo keessa mul'ata. Kaleessa sooressa har'amoon deega. Kaleessa nama biraa gargaara har'amoon gargaarama. Kaleessa gadi jedhee kan nama hin dubbisne maqaa namaayyuu kan hin dhoofne har'a harka nama jala qabatee nama kadhata. Baroota akkasii jira. Galagalchoo immoo warri jireenya hin qabne immoo yeroo isaanii
warri kaleessa waaqayyoon amanatan yommuu bokkuu isaanii ol qabaman immoo argaa jirra. Yommuu isaan bokkuu isaanii ol qabatanii adeeman argaa jirra. Hojii waaqayyoo dinqiin obboloota koo qabaadhus dhabii waan fedhe yoo ta'u seera waaqayyoo eeguun isa jalqabaati. Seera waaqayyoo eeguun jiraachuun isiniif haa ta'u. Kutaa sagalee waaqayyoo keessaa nan darba. Kutaa taanutti yeroon jiru mata duree taanutti nan darba. Kutaa sagalee xiqqaa irratti yookaan tooppikii xiqqaatti gadi bu'a. Iddoo seerri waaqayyoo jiru jettanii qabattu. Iddoo seerri waaqayyoo jiru isa kana dubbadhee ta'u walitti qaba. Iddoo seerri waaqayyoo jiru jettanii iddoo seerri waaqayyoo jiru waan gurguddaa shanan isinitti hima. Iddoo seerri waaqayyoo jiru walgahii qulqullaa'aatu jira. Iddoo seerri waaqayyoo jiru walgahii qulqulluutu jira. Nehemiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Izraan guyyaa duraatii jalqabee hamma guyyaa xumura ayyaanichaatti guyyaa guyyaatti macaafa seera waaqayyoo keessaa hin dubbise. Seerri ayyaanichaa guyyaa torbaa jarri ayyaanicha guyyaa torbaa hin ayyaaneffatan. Akka seeraatti immoo guyyaa 8ffaatti immoo walgahichatu qulqullaa'e. Yookaan walgahii qulqullaatu ture. Nehemiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 dubbisa. Achumarraa akka jedha kun. Nehemiyaan saba sanatti maal godhe? Of xureessitanii kan jirtan amma immoo of qulleessaa. Xuraa'ummaa kan qabdan of qulleessaa. Waaqayyoof jiraadhaa jedheeti guyyaa sadhumaa irratti immoo guyyaa torbaffaa irratti walgahii qulqulluu geggeessaniidha. Walgahii qulqulluu. Walgahii qulqullaa. Waldaa qulqullooftu. Amantoota qulqullaa'oo. Tajaajiltoota qulqullaa'oo barbaada waaqayyo. Bara kana gaalaasa kana ni barbaanna. Waldaan gurguddaadha. Sabna baay'eetu jira. Obboloota baay'eetu jira. Tajaajilaaf meeshaa gurguddaa baay'ee jira. Iddoo baay'ee galma isaa seentanii isinitti boqochiisu baay'een jiraachuu mala. Garuu isaaniin ceepha'uu koo miti. Inni amma waaqayyo nurraa barbaadu walgahii qulqullaadha malee iddoo qulqullaa qofa miti. Meeshaa baay'ee sadarkaa isaa eeggate duwwaatu hin ta'ini walgahiin sun walgahii qulqulluu ta'uu qaba. Faarfannaa sana waaqayyoon simata. Faarfannaa sana waaqayyoon simata. Kadhata sana waaqayyoon simata. Walgahii sana barbaada waaqayyo. Isa kana waaqayyo kan nurraa barbaadu obboloota koo. Walgahiin keenya qullaadha. Iddoo kanatti yommuu lallabu sagaleen kun isin jijjiiruu hin danda'a. Isa kana ilaalu. Bu'aan sagalee waaqayyoo jireenya keenya irratti hojjetu inni jalqabaa lubbuu namaa irratti, yaada namaa irratti. Inni biraan biraadha. Dubbiin waaqayyoo harka 2-3 qofa qaba miti. Dubbiin waaqayyoo waan tokkicha. Innis mootummaa waaqayyooti. Dubbiin waaqayyoo hubachuun rakkisaa miti. Nama rakkisu. Faca'aa fi bittimmaa kan damee garaa qabu miti. Dubbiin waaqayyoo waan tokkicha. Innis Yesuus Kiristoos. Waan 3 waan 4 miti. Sagalee waaqayyoo tokkicha. Only one. Waaqa tokko. Fayyisaa tokko. Jireenya tokko qabnani. Inni ilma waaqayyooti. Ameen. Jireenya bara baraa qabna. Walgahiin keenyas tokko. Walgahii iddoo lamaan qabnu. Walgahiin keenya walgahii qulqulloota kan warra fayyaniiti. Isaan keessatti immoo Yesuustu jajama. Walgahii qulqullaa kan waaqayyo keessatti argamu akka ta'utti waaqayyo nu haa gargaaru.